Yaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiitiin qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Ameerikaa doolaaraa, paawundi sterlingii, Kaanaadaa doolaaraa, yuuroo, Awustiraaliyaa doolaaraa, Dubaay diraam, Kuweet diinaar, Saawudii riyaal, Joordaan diinaar, Indiyaa ruupii, Bahaareen diinaar, Kaatar riyaal, Israa'el shekel kanneen kana fakkaatan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaa Waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan har'aa Janawaarii 30 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Obboloonni Joordaan Bahaareen karaa baankii maaliif hin dhiyeessitu jettanii gaaffii kana na gaafattanii ammaa fi baankonni weebsaayitii irratti ifa godhanii waan hin jirreefan isiniif hin dhiyeessine. Gara fuulduraatti baankonni yeroo isaan ifa godhan isiniif hin dhiyeessa karaa baankiitiin isiniin jedha obbolaa kiyya. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Qoffaarratti kan argannu Ameerikaa doolaarri tokko 190 tuqaa saantiba 22 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 08 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu paawundi sterliidha. Paawundi sterliin tokko 261 tuqaa saantiba 56 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin paawundi sterlii tokko 206 tuqaa saantiba 83 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterlii tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 140 tuqaa saantiba 59 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 83 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 226 tuqaa saantiba 88 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 180 tuqaa saantiba 52 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa oolee jira. Itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 133 tuqaa saantiba 03 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 75 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 621 tuqaa saantiba 63 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 80 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 98 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 21 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 71 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin
gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Saawudii riyaala tokko 43.04 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40.40 sharafaa oolee jira. Tiyaanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 504.60 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni tiyaanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 268.30 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni tiyaanu Indihaadha. Indihaa ruuppiin tokko 2.06 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Indihaa ruuppii tokko 1.99 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indihaa ruuppii tokko 1.68 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50.60 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 494.77 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el shekel tokko 61.44 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessan firoottan keessaniif fayyade jettanii yoo yaaddan sheerii gochuu hin dagatina. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Haga qophii biraa yookaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.